Karana baradera da fulake karana bade ole bulle ka gofta ko sas kanan argat feda gara ke unduma anusi ngutana jette erguma kana dagesse lubun ko saragal batte kada ndike samishna kuda amma halkan kisa saati sagali fi soddomi saddetida bakka wajinja garura fundande marset fakati cala nagan waqi sifato keessa ko erga deebu jalqabe yaadi amma sittaasoo kuni almost jaalama olta dhugaa waaqayyo jechuudha waayiraaji maalmaan miti waayiraajummaa yookaan wanta akkasitti fudhatina hundi keessa garuu waa'ee mucaa kana keessa koo kan guute waa'ee mucaa waa'ee dargaggeessa Kiristoos bira dhufee mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf maal gochuun qabaa ifundra waaqayyoo dhaabbate maaliifi ajajawwan jiran hundumaa raawwadheera haadhaaf abbaa kee kabaji hinatiin himbuutii warri jedhaman hundumaa raawwadheera kanaafu maaltu naafa jedhee Yesuusin gaafate maal jedheeni guutummaatti raawwattee guutuu yoo ta'u barbaadde qabeenya kee gurguriiti warra deegaadhaaf laaddu gaafa jedhame dargaggeessi Kiristoosin jaallatee Yesuus bira deeme dargaggeessi mootummaa waaqayyoo dhaaluu barbaade deeme suni gaafanni waa'ee qabeenya isaatti dubbatu gaafanni wanta inni irra ija kaawwate yookaan immoo bakka dadhabbiisaa gaafa Kiristoos dhiisi anaaf jedhiiti gati anaaf jedhiiti gaafasa jedhe garuu Kiristoos irraati dugda garagalfatee deeme argite bu'aan ijarra kaawwate sana waante wanti dadhabbiisa qabeenya isaa sana waante jechuudha garuu Kiristoosin jaallata garuu mootummaa waaqayyoo dhaaluu barbaada waan barbaadee fi dhufee illee fuuldura isaa dhaabbatee kan gaafate jechuudha har'asi akkati Kiristoosin jaallattu akkati mootummaa waaqayyoo dhaaluu barbaaddu viidiyoon kee hundumtuu mul'isu hin faarfatta waante jechuudha garuu mooyyuu waan tokkotu jira maal sitti fakkaate sirbituun mootummaa waaqayyoon dhaaltu sigale kana dhaga hundumti keenya fiigichi keenya warra kiristaana lafarra jiru hundumtuun kamiifidha mootummaa waaqayyoo fidha lubbuu keenya kanaafidha inni kun ofoono biyyootti deebi'a afuura isanni iffi jedhee nutti laate kana gaafa nu keessaa fuudhame hundi keenyiyyuu gara waaqayyoo nu ilaalte yookaan immoo bakka hojiin keenya nuuf laate deemna jechuudha kanaafiyyuu har'a maalan siin jedhasiini akkuma dargaggeessa kanaatii fi qabeenyi isaa bakka dadhabbiisaa qabeenyi isaa Kiristoos jaallatee bira deeme bira akka inni turee isa duukaa hin deemne akkuma godhe sana siif bakki dadhabbii kee sirba kanadha sigale kanaafiyyuu guutummaatti raawwattee Kiristoos duukaa deemuu barbaadde sirba kana dhaabi maaf seete mootummaa waaqayyoodhaaf hin jiraatamu erga mootummaa waaqayyoo filattee gara mootummaa waaqayyootti deemuudha malee ilaa mana lama gidduun ta'u yookaan mootummaa lama gidduun ta'u kanaafiyyuu har'a maalan siin jedhasti fakkaate kana hundumaa keessaa ba'uudhaaf siin maaltu si barbaachisa Kiristoosin jaalladhu Kiristoos duukaa deemi maal sitti fakkaate yaa abbaa yookaan immoo yaa barsiisaa ajajawwan kee keessaa inni jalqabaa isa kamii gaafa jedhame Yesuusin gaafatanii Maatiyos keessatti hinatiin miti hin butiin miti hin sirbiin miti ajajni isaa inni jalqabaa maalidha waaqayyo abbaa kee guutummaa lubbuu kee guutummaa yaada kee jaalladhu gaafa isa jaallattumeeyyuu eenyummaan kee guutummaatti gaafa Kiristoosiif bita gaafa eenyummaan keessa qofa jaallatu inni kan sirbeefin sirbitu inni kan shubbiseefin shubbitu maaliif keessi kee guutummaa guututti Kiristoosin jaallateera Kiristoosiif jaalalaan guutameera jechuudha kanaafiyyuu bakki hir'uu yookaan immoo jaalala Kiristoosin hin qabamne jiraate siin sirbaaf akkati shubbistu yookaan immoo fedha foon kee kanaatiif tolee jettee akkati deemtu wanti si goosisu hin jiru maaliif jaalalli Kiristoos keessa kee waan guutuuf jechuudha kanaafiyyuu jaalalli Kiristoos jireenya kee keessa haa guutu isa jaallachuutti yookaan immoo isa baruutti waaqayyo si haa guddisu kanaafiyyuu sila dhugaadhaan Phaawulos dubbateera wal'aansuun keessa keenya jira inni hafuura foon irratti foonis immoo hafuura irratti wal'aansuu qabata maaliif wanta nuti hin jaallanne sana akka goonu wanta jaallannu sana immoo akka nuti hin goone wanti nu godhu wal'aansuu fooniif hafuuraa keessa keenya jira wal'aansuu sana immoo kan ittiin mo'attu jaalala Kiristoosiin qofadha kanaafiyyuu jaalala Kiristoositti akkati hidhamtu jaalala Kiristoos duukaa akkati deemtu waaqayyo si haa gargaaru jecha namoonni caalaa bultumee kanatti dhiyaatan yookaan kiristaanonni caalaa bultumee
qurxummii kana dhiyaattan immoo akkasa qabattan akkasa barsiistanii jaalala waaqayyootiinan isin gaafadha. Herregaan kun yookaan waan yaada kee obboleessi kun ni quxisuun illee waa'ee caalaa bultume yoom hojjettaan jechaa ture. Almost waan turedha waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo yoom Kiristoos akka dhufu yoomattis gara Kiristoos akka deemtu hin beeku. Kanaafiyyuu keessa koo taa'e nagaa waan na dhowwateef haalli kan kana ergaa kana gara kee fideera. Kiristoos jaallata har'a siif harka araara siif qaba. Kanaafiyyuu waaqayyo si jaallata. Jaalalli Kiristoos har'a siif o'aadha. Waaqayyo isaa eebbisu Iyesuus si jaallata. Eenyummaa Kiristoosiif bitame qabaadhu. Eebbifame obboleessa koo.